nama seenaa Oromoo baay'ee beekuuf yaadachuudhaan uummata biratti baay'ee beekama obbo Idaa'oo Booruu torban darbe kana gaafa adoolessa 18 bara 2017 as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Teenesii magaalaa Nooksviil keessatti du'aan boqotan namoonni maatiif hiriyoottan isaanii keessaa haasofsiisee jira kunoo. Obbo Darajjee obbo Idaa'oo wajjin eessatti wal beektuu akkamitti wal bartan? Galatoomii akkittiin wal barree waama dhimma Oromoo kanatu wal barsiisee waggaa 2 dura yoo hin yaadatta ta'e Asaffaa Caaboo namni jedhamu qabsaa'ota Oromoo duraanii keessattuu baaroo tumsaa irratti xiyyeeffatee akka maqaa balleessaa tokko jalqabee ture miidiyaa adda addaa irratti. Anillee gama kootiin waa'ee kana Asaffaa Caaboo gaafannaan gara jabeenyaan waa'ee qabsaa'ota Oromoo kan duraanii an waliin caat keessa turan keessattuu ka baaroo tumsaa kana natti dubbate. Egaa kanaafanan Oromoo irraa deebii nama kennu barbaadan ture. Idaa'oo Booruu argadhee wal barree jechuudha Idaa'oodhaan. Idaa'oon barumsa irraa jalqabee waa'ee baaroo tumsaa hirmaannaan inni poolitikaa Itoophiyaa keessatti qabuu fi qabsoo Oromoo keessatti qabu hunda bareechee dubbatee Asaffaa Caaboo beekumsa guddaa akka hin qabne waa'ee baaroo wanni irra xoofaa jiru kunis soba malee dhugaa akka hin taane ragaa adda addaatiin ibsee egaa guyyaa sanaati Asaffaa Caabootis waa'ee baarootis waa'ee Oromoota kaanitis hin kaasne. Eega wal bartanii booda akka walitti dhiyeenya qabdanii fi ofii keessanillee dhimmoota adda addaa irratti akka obbo Idaa'oo haasofsiisaa turtan beekamaadha. Mee waa'ee fayyaa isaanii addunyaa kanarraa godaanuu isaaniitiif waan sababaa ta'e waan beektan maaltu jira obbo Darajji? Dhukkuba takka hin qabu. Guyyaa tokko dooktarallee akka hin qabnee fi mana yaalaa takkaa dhaqee akka hin beeknee fi nama fayyaa qabu. Guyyaa dheeraa sa'aa 16 akka hojjetu tunatti maa ture. Haa ta'utii booda kana maaltu dhufee midhaanan liqibsuu dadhabe jedhee sana booda mana yaalaa dhaqee esophagus cancer kan jedhu waa'ee qoonqorratti wanni ta'e si bahe kan jedhuun diagonize godhanii booda mana yaalaa si deddeebi'uu qabee guyyaa tokko ICU turuu qabda naan jedhan jedhee achumaan koondishiniin geeddaramaa dhufee hondo gongoruu baadhee gaafa Juulaay 18 anu guyyaa 2 dura itti haasa'een ture sana dura Juulaay 18 boqate jedhamee akka dingatanyaatti hubatamuu qaba wanni kun malee hin du'a innis itti fakkaanne nullee moo warri dhagaa turre du'a jennee hin yaannee turre. Utuu dhukkubni kun obbo Idaa'oo mudatiin dura isin nama dubbisaa turtan waan ta'eef mee waa'ee hawwii isaanii waa'ee yaada isaanii gara fuulduraa. Karoorri isaa gaafa soorama ba'ee gujii dhaabee gaafa soorama ba'ee kitaaba seenaa Oromoo keessattuu seenaa Finfinnee namoota Finfinnee irraa buqqaan maqaadhaan kaahee lafootii Finfinnee kan akka jirutti barreessuuf ture. Namoonni baay'een anas dabalatee dhiibbaa gochaa turre akka inni waa taa'ee barreessu. Haa ta'utii jiruuf jireenya isaa wajjin waan ittiin tollee fi kaayyoon isaa gaafan soorama ba'eedha kana kan hojjedhu kan jedhudha. Inni biraa nama addaa kan isa godhu seenaa Oromoo kana takka takkaan yaadachuu isaa waan ta'e hunda akka dhuunfatittis ta'e akka waliigalaatitti yaadachuu isaa Oromoo bal'inaan beekuu isaa Shawaa, Wallagga, Arsii, Jimma, Baalee bakka feete dhaqi nama dhuunfaa lafas namni hamma sana Oromiyaa beekuu hin jiru. Nama hunda beeka, lafa hunda beeka, seenaa hunda beeka. Akkatti carraa suni argate bal'aa ta'uu ni mala garuu nama jiruusaa guutuu Oromiyaa qorate riisarchii godhe jechuun ni danda'ama. Kana kitaabatti garagarchuudha kaayyoon isaa sammuun isaa qaroo waan tureefi waanumti boru kana ta'anu jechisiise hin turre kanaan dogongorretti hin jedha malee kana caala hojjechuu ni dandeenya turre isa waliin. Carraa kana fayyadamee waamichi ani gochuu barbaadu Oromoon seenaa ofii himachuu qaba dubbachuu qaba. Fakkeenya fudhatte ormi waggaa 2 hidhamee bu'ee bahee mana hidhaatti addunyaa kana dhiphisa miidiyaa irratti. Oromoon waggaa 20 waggaa 25 hidhamee mana hidhaatti bahee tukkuummateetuma callisa malee hin dubbatu. Seenaa hiriyoota isaanii hin dubbatan. Waa'ee waa'illan isaanii hallubbuun darbee dubbachuu qabanii dhaloota ammaa kana barsiisuu qabanii kan jedhu dhaamsi ani dabarsu. Hojii gaggeessaa raadiyoo Finfinnee obbo Darajjee Daadhii ibsa naa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha. Namootis carraa kana naa kennuu keetiif ulfaadha. Dhaggeeffattoota keenyaa namni obbo Idaa'oo Booruu itti dhiyeenyaan beekan ka biraan Dooktar Getaachoo Jigiiti biyya Beeljiyeem magaalaa Antiwoorpen irraan dubbise. Obbo Idaa'oo Booruu kan hin beeku biyya Ruusiyaatti ani barnootaa fi bara 1989 dhumarratti bara 1990 jechuudha. Ruusiyaan deemee barnootaa fi
warra Ruusiyaatti na simatan keessaa obbo Ida'oo Boruu tokko nuti noormaalii odaa jennee waamna. Yeroo calqabaa fi akkuma naqeeni ji'a 4 keessatti ayyaana waggaatu kabajama ture. Jijjiirama waggaa akka Awurooppaatti kabaju barattoonni Ruusiyaa yeroo sana mana isaatti kabajama ture. Yeroodhuma hundaayyuu achitti wal geenye. Gaafa dura argitanii wajjin bubbultan nama akkamii turan obbo Ida'oon akkamitti beektan? Gaafuma nargee kaaseenani namatu wal barsiise miti. Ganamuma ka'ee mana koo dhufeedhuma mana koo rurrukutee na barsiisee na baree na ajjinaa sa'ee waan nyaataa naa fidee dhufee ani reefuu mana barumsaatti iddoo qabadhee iddoodhuma hirribaa naa kennanii akkasitti wal barree jechuudha. Ana qofaa miti hiriyoota koo warra dhufan illee akkuma kana ijoollee Oromoo iddoo adda addaatti ramadamnee yuunivarsiitii adda addaatti hunduma isaanii irra deemee nyaata bitee aannan bitee daabboo bitee akka kanaan ijoollee simata ture. Maqaan obbo Ida'oo Boruu yeroo dhaamu yeroo baay'ee namoonni seenaa yaadachuu isaanii wal qabsiisaniitu dinqisiifatu. Mee kan akkamitti agartan? Waan hundaa beeka. Barreeffama xinnoo tokkollee barreesseeraan. Waan itti gaafatte qofaa sitti mamiti. Suma atumtiyyuu namoonni ani eenyu jettee yoo si gaafatte si caalaa waa'ee kee sitti hima. Maatii kee iyyuu warra biyyaa iyyuu sitti hima. Kanaaf namoonni waan inni dubbatu sirriitti dhaggeeffanna turre. Waa'ee Taaddasaa Birruu, waa'ee Baaroo Tumsaa akka inni itti natti ani hunda caalaan isa hubadhe. Akka inni seenaa barreessuuf dhiibbaa namatti godhu keessaa tokko ana ture. Gaafa sanaa kaasee baranni biyya Ingiliz jirus maaloo waa barreessi seenaa Baaroo Tumsaa nuu barreessi kan hin jedhuuf hin hubata tokko ishee nama akka keetiifaa namoonni baay'een nama kana interviyuu godhanii waan guguddaa gaafatanii utuu irraa hubatanii utuu hin barreessin innis immoo kitaabatti utuu barreessee lafa kaa'in du'uunsaa Oromootu qabeenya ishee dhabee jechuudha. Biyya Beeljeem magaalaa Antwerpen irraa Dr. Getaachoo Jigiib sanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha. Galatoome namu. As Yuunaayitid Isteets kutaa Kaalifoorniyaa keessa ka jiraatan ka duraan obbo Tsaggaayee Namarraa jedhamuun beekaman amma seeraan obbo Teessoo Namarraa ka jedhamanis dubbiseen jira. Akkana jedhu waa'ee obbo Ida'oo Boruu. Obbo Ida'oo wajjin takkaasaa maqaan dhagaa malee saamifaan kan wal argine mana hidhaa keessatti. Mana hidhaa keessatti wal argine achumaan wal barree lamaan keenyaa fi hiriyaa kan ta'e Baqqalee Tafarraa Ayyaanaa kan jedhamutu jira karaa isaatii kanan baree takkaasa. Isa booda garuu gara waggaa 40 akkasii fi gara waggaa 30 wayiitii fi wal biraan obbolummaadhumaanii wal gaafachaa turre. Maajanteettii keenyaas immoo wal gargaaraa wal gorsaadhuma turre amma nu harkaa bootti. Bara kami kan isin mana hidhaatti wal bartan? Mana hidhaa eessaatti? 78 keessa 78tti Karchalleetti. Nama akkamiiti obbo Ida'oon akkamitti hubattu akkamitti beektu nama kana? Ida'oo fuulii namni hin beeka jedhu jira jedheen amanu baay'ee nama kompleksii namaati. Akkuma shunkurtiiti agartee irraa kaaftaa jalammoo kan biraa jira. Akkasumatti nama deemuudha. Personality complex personalityidhaan qabu. Karakteristiksiin adda addaa kun hin jiru. Kana keessaa tokko ani kan baay'ee guddaa dheedhee fudhadhu sagantaa kan biraa irrattis waan kana kaaseera. Waan sadiitu natti mul'ata gaafa qophaa'ani. Jaalala namaa qaba. Jaalala biyya isaatii qaba. Jaalala uummata isaatii qaba. Jaalala kana immoo fakkeessaa yookiinis immoo isa diddibanii irra darban sun ta'ini onnee mataarraa ka'ee jaalala akkasii qaba. Jaalala kanarraa kan ka'es immoo gaaga'ama adda addaadha yeroo adda addaadha waan irra ga'antu baay'eedha. Lammaffaa immoo Idooni harka caalaa nama namaaf jiraateedha. Sadaffaan immoo waa nabbabuu jaallata. Inni nyaataa fi hafuura baafatu irratti taane kitaaba dubbisuudha. Horii isaa keessaa harki caalu kitaaba bituu irratti ture kan dhumu. Ani nama amma Idoodha personal library bal'aa qabu beeku. Waan nabbabu kanaa fi waan yaada adda addaa karaa adda addaa burqu kanaa waan walitti qabatuu fi tokkoffaa lammaffaa immoo waan qabate nama irraanfanne nama baay'ee meemorii paaworiin isaa diippii ta'e waan ta'eef laayibirariidhuma miillaan deemu
jedhamee namni booda akkasitti ilaaluuttan ka'e jechuudha. Obbo Teessoo akkuma isin jettan namoonni obbo Ida'oon laayibirarii miillaan deemuu jedhanii dubbatu. Garuu wanna asaan kana akka gara kitaabaatti hin jijjiirin hafan yeroo baay'ee keessumaa gidduu kana eega isaan addunyaa kanarraa du'aa godaananii booda ka dubbatamu ni dhaga'ama. Sinitti dhiyeenyaan beektuu hiriyaa dhiyoodhasii maaliif hin barreessine maaliif gara kitaabaatti hin jijjiirre keessumaa seenaa Oromoo seenaa namoota Oromoo seenaa adda addaa saba Oromoo keessatti raawwatame ilaalchisee wanna beekan kana. Kanarratti yeroo baay'ee dubbachaa turre yeroo baay'ees immoo waliin mari'achaa turre rakkina baay'eedhaan jiru. Rakkinni inni tokko namni hinuman jiraadhaa jedha malee nan du'aa hin jiru. Lammaffaa immoo riisoorsiidhuma dhabuudha. Namichi kun tanasii keessa ture. Idoon waan inni hin barreen jiru istaatistiksii bareeraa, seera bareeraa, veetirineerii saayinsii bareeraa, peedaagojii bareeraa waanuma hundumaa keessa jira. Garuu waan kana bakkatti hojiitti jijjiiruun turre kanaaf hojii yartuu kana hojjechaa ture. Isheen immoo yeroo nama saamti kan inni mijaa'u gochuudhaaf immoo institutioniin hin jiru waamti kana duukaa bu'ee nama gargaaruu danda'u. Ammayyuu taanaan kansaa kuni darbeera kansaa. Namoota kan biraa jechuun it should be a wake up call. Duraan obbo Tsaggaayee Namarraa amma seeraan obbo Teessoo Namarraa ibsa kana naa kennu keessaniif guddaan sin galatoomsadha. Egaa isinis yaadattanii na gaafachuu keessanii fi isinan galateeffadha. Qophii har'aaf jenne kanumaan xumurraa qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.